daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isin jecha oduu ispoortii yeroo kanaaf qabnu isin dhageessifnaa haga xumuraatti nu waliin tura. Waggoota dheeraaf Maadridiif kan taphate Barceloonaan ganna 36tti kubbaa dhaabe. Lammiin Biraazil bara 2007 eegalee Maadridiif taphachaa ture. Barceloonaan ganna 36tti kubbaarraa sooroma ba'uu beeksise. Barceloonaan ganna 18tti ture Maadridiif taphachuu kan eegale. Maadridiif sarara ittisaarratti hiriiree taphachuun kan beekamu lammiin Biraazil kun biyya isaaf taphoota 58 taphateera. Turtii waggaa 15f Maadridiin waliin tureen waancaa Champions League 5 fi La Liga 6 nyaateera. Waggaa 18 yeroon guutuu Maadrid waan na barbaadeef asan dhufe. Amma garaa koorraa ani Maadriidota jedhee dubbachuu nan danda'a jechuun miidiyaa hawaasaa irratti ibse. Tapha kubbaa miilaa asumatti dhaabu kooti. Garummoo kubbaa miilaaf waan gumaachuu baay'een qaba. Waan hundaafuu galatoomaa jechuun barbaada. Barceloon si'a 656 kilebasaaf hiriiree taphateera. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodhaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.